baay'ee nama gaddisiisa. Nagaa Waaqessaniif haa baay'atu. Hordoftoota Abbii Miidiyaa akkamitti nagaa keessanii ana bareedin keessan baay'eetti nagaa koodha. Dhugaa dubbachuuf baay'een gadde jechuudha. Mucaan suura irratti argitan kuni sooshaal miidiyaa kanarra deemaa jira jechuudha. Haadha ofii dha'ee ajjeesii jedhama jechuudha. Dhugaa waaqayyo baay'een gadde jechuudha. Akkamitti haatha ofii kan dha'anii ajjeesan isatti dhugaa dubbachuuf ijuma hamaadhaan akkamitti ilaalama? Akkamitti haatha ofii ilaalamti? Haatha ofii kan jeessa gargaraatti nama baatte, kan dugdatti nama baatte, osoo nyaatin nama nyaachiftu, osoo uffatin nama uffistu. Dhugaa waaqayyo kun hafuura hamaatiin gaggeeffamudha jechuudha. Haadha ofii dha'anii ajjeesu jechuun. Kana jechuun dhugaa dubbachuuf maal akka ta'e beektu yeroo baay'ee Itoophiyaa keessatti ji'oota muraasa keessatti in yaadattu yoo ta'e karaa Arsii jechuudha. Arsiillee eessa akka ta'e hin beeku. Akkuma mucaa irraa kana haadha isaa dha'ee ajjeesee jedhan. Haa ta'u malee garuu biyya keenya akkuma beekamu seerri biyya keenya namni yoo nama ajjeese mana hidhama malee yookaan inni illee hin du'u jechuudha. Dhugaa adabbiin guddaan namatti kenname ta'eeti namni deebisee nama hin ajjeesu jechuudha. Ani garuu kun baay'ee nama gaddisiise jechuudha. Haadha ofii namni akkamitti dha'ee ajjeesa. Odeessan jechuudhaan kanan argee sooshaal miidiyaa FB irraa jechuudha. Egaa ganamaatii walii gadi deemaa jechuudha. Baay'ee natti dhaga'ame dhugaa waaqaa. Haatha ofii kan dhaamtee ajjeefamtu dhiisati dhugaa anuma ijaa maatiin ilaalamtu iyyuu miti jechuudha. Maalibboo maal akkamitti akkana ta'a kun dhugaa waaqayyoon hoggaanii barreeffama dubbiseetoo namoonni baay'een walii gadi deddeemu argu. Baay'ee tokko natti dhaga'ame dhugaa imimmaan qabachuun dadhabe jechuudha. Haadha ofii jechuun baay'ee guddaa jechuudha dhugaa waaqaa. Lafa kana irratti haatha ofii deebitee lama namaaf hin dhalattu. Takkittuma jechuudha. Ammas immoo jechuudha seerri Itoophiyaa akkam akka itti faradee beektu hidhaa umurii guutuu qofa jechuudha. Namni kun haadha isaa ajjeese hidhaa umurii guutuu qofa jechuudha dhugaa dubbachuuf. Isheen duutee lubbuu ishee dhabdeerti. Inni garuu mana hidhaa keessas taa'ee hin nyaataa jechuudha. Yeroo baay'ee akkuma beekamu Itoophiyaa keessatti namni nama ajjeese isaan haaduu jedhee seerritti faradu. Odoo innis haaduu jedhee dhugaa namoonni akkasitti waliin ajjeesu jechuudha. Namni nama ajjeesu jechuudha. Sababa inni haadha isaa ajjeesee fi namoonni baay'een akka sooshaal miidiyaa irratti haasa'aa jiranii argaa dandeessu jechuudha. Barreeffamoota garaagaraa suurawwan garaagaraa maxxansaa jiru. Sababa isheen maallaqa dhawwatteefi jedhu. Haatha ofii maallaqa yoo nama dhawwatteefi yoo nama dhawwattes akkamitti haadha ofii dha'anii ajjeesu. Dhugaa dhaamtee ajjeefamtu haatha ofii namni kun nama guddaadha dhugaa nama guddaa fakkaata. Kanaaf namni tokko umurii 18 waggaa ga'ee ol deebi'ee haadha ofiitiin maallaqa naa kenni jechuun hin ulfaata jechuudha. Maaliif jennaan of ga'ee jira waan ta'eef hundiyyuu ishee jiraachisuu danda'a malee ganaa deebi'ee haadha isaa maallaqa hin gaafatu jechuudha. Maallaqumayyuu yoo dhawwatte haadha ofii akkamitti lubbuudhaan dabarte. Kun hafuura hamaatiin gaggeeffamudha dhugaa waaqaa. Namni baay'een obsa waan daqiiqaa muraasa aarii daqiiqaa 5 daqiiqaa 20 ofii kennuu dhiisati lubbuu namaatti farada yookaan immoo lubbuu ofiitti farada jechuudha. Kanaafuu namoonni baay'een jechuudha dhugaa yeroo baay'ee hin agartu miidiyaa kanarratti Itoophiyaatti jechuudha. Kan lubbuu haadha isaa baasu, kan lubbuu obboleettii isaa baasu, obboleessa isaa baasu, kan haadha manaa isaa baasu. Kana hundumaayyuu hin agarra sooshaal miidiyaa kanarratti. Kana jechuun hafuura hamaatiin gaggeeffamudha. Daqiiqaa muraasa daqiiqaa 5 daqiiqaa 6 gaafa ofii kennite waan tokkorraa deebuu dandeessa jechuudha. Aarii keessaa, dhiphina keessaa, abdii kutachuu keessaa ni deebite jechuudha. Kuni garuu namni yeroo nama dha'u nan ajjeesa jedhee hin dha'u. Isin galee nan ajjeesa jedhee hin dha'u. Kuni wajjiniin dha'a malee jechuudha. Namni nama nan ajjeesa jedhee hin dha'u. Egaa kanuma duumaa muratee dhufe malee jechuudha. Haatha ofii kan ajjeefamtu dhiisitii kan ija hamaatiin ilaalamtu miti. Dhugaa baay'ee na gaddisiise. Baay'uma tokko na gaddisiise jechuudha. Maaliif haadha ofii jechuun waan baay'ee guddaadha. Waaqayyoo aansee haadha ofiiti jechuudha. Kan jireenya namaas bareechuu, kan jireenya namaatiinis abdii namatti hortuu jechuudha. Waan hundaanuu gadditees waan barbaaddenuu jechuudha. Haati waan ittiin qixxeeffamtu tokkollee hin jiru dhugaa waaqaa. Kana baay'een na gaddisiise ana odoo seerri Itoophiyaa kun dhugaa namoonni baay'een walii galanii namni lubbuu namaa baasu kuni murtee guddaan osoo itti
murtaa'eetiin namni lubbuu namaa hin baasu. Dhugaa dubbachuuf namuma du'a sanillee wayya malee nam tokko haadha ofiisaa ajjeesee nama ajjeesee abbuma feegee yoo haa ta'u jechuudha. Nagaa qabaa nagaan jiraata jechuun sobadha. Inni du'e sunillee du'ee jira. Kun ikkoo lama du'uudha. Dhugaa warri nama ajjeesu kun lama du'uudha. Jireenya akkamii jiraatu jireenya boqonnaa hin qabne. Namni nama ajjeese nagaa hin qabu. Dhugaa namni nama ajjeese eessumattuyyuu nagaa hin horatu. Maan nama lubbuu namaa baase waan ta'eef jechuudha. Yeroodhaaf tarii aarii gochuu danda'a. Ammoo haadha ofiitti akka feete yoo haaranii lubbuu ishee hin baasu jedhama. Gungumayyuu itti wanti yaadamne jechuudha. Kanaafuu egaa ishee duutee fi waaqayyo boqonnaa lubbuun ishee boqonnaa argattu jenna maal jennare Itoophiyaa keessatti waan gaarii dhaga'an jiru dhugaa. Sooshaal miidiyaa kana fayyadamtu yoo ta'e hundumti keessanuu hin beektu wanta gaarii hin dhaga'amu. Anammoo maaltu akkana dhibe beektu? Namoota yeroo namni tokko ollaan isaa yookaan firri isaa waa badleechee jechuudha. Sooshaal miidiyaa kanarratti laxxafe akkana godhe jedhan warra koomantiin na dhibe dhugaa waaqa mucaa kana jechuudha. Amma tokko wayii maal jedhasinitti fakkaate dhugaa waloon iskiriinshoot godhessinii fidee ajaa'iba jettu. Haadha isaa ajjeesee mallaqanaa kennii jennaan isheen jennaanii ajjeesee kan jedhan barreeffamni jira jechuudha. Argatan jechuudha yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti maal jedhasinitti fakkaate inni sin gubate jedhe inni sin gubatee ajjeese jedhe. Akka feete yoo gubatee maali namni akkamitti haadha ofii ajjeesa? Dhugaa warri koomantii barreessitan kun eessumattuu sooshaal miidiyaa akkamirrattu jechuudha. Harkaan cubbuutti galaa jirtu. Warruma cubbuu osuma ajjeese sanuu wayya jechuudha. Inni siin gubate baga ajjeese jedhe. Kana jechuun dhugaa waaqa baay'ee namatti dhaga'ama. Innis jechuudha sirrii mooti. Innis boru haadha isaa ajjeesa. Innis boru obboleettii isaa ajjeesa. Obboleessa isaa abbaa isaa ajjeesa. Kanaafuu kun dogoggora guddaadha jechuudha. Inni dogoggora in sirrata malee inni deebi'ee immoo wajjin dogoggoru dogoggora baay'ee guddaadha jechuudha. Dhugaa waaqayyo baay'ee namatti dhaga'ame. Ani isheen ajjeese caalaa inni koomantii barreesse na dhibe dhugaa waaqa. Inni sin gubatee baga ajjeese jedhe. Yesuus maali kun? Seexana malee namaa miti dhugaa waaqa. Yeroo baay'ee namoonni baay'een nama fakkaatanii seexanillee hin jira jechuudha. Namni akkana hin jedhamu dhugaa. Irra caalaa kan viidiyoo kana waraabse dhugaa waaqayyoo isa kana jechuudha. Namoonni baay'een koomantii yoo namaa barreessan akka cubbuutti galtan beektu waan namni kun waanuma facaase hammata waan ta'eef jechuudha. Ishee lubbuu ishee irratti baase inni immoo waan taane barreesse jechuudha. Waaqayyo lubbuu ishee hamaa argate yoo darbe maal qaba? Dhugaa waaqa baay'ee nama gaddisiisa. Haalli hamma namni keessa jiru namoonni hundinuu jechuudha. Haala namni keessa jiru namni nam tokko yoo balleesse hin gorsa hin deebisa malee duubaa ittiin jajjabeessu jechuudha. Kun waan hamaa jechuudha. Kun amma hafuura hamaatiin gaggeeffamu jechuudha. Dhugaa waaqa maal namni akkamitti akkana ta'a? Haadha ofii ishee isaa ji'a gargaraatti baatte deessi dhiisati nama abbama feetu du'uuf hin kennamu. Namni ikkoo nama ajjeesu aangoo hin qabu. Aangoon namaaf kenname hin jiru. Waaqa jalatti namni nama akka nama ajjeesuuf jechuudha. Dhugaa baay'ee natti dhaga'ame. Namni haadha ofii ajjeesuu jechuun baay'ee nama gaddisiise dhugaa waaqa. Haadha ofii yeroo garaatti nama baattu namoonni baay'een hin beektu. Warri dhaltanis daa'ima qabaattan jiraachuu dandeessu. Warri immoo hin da'inis jiraachuu dandeessu jechuudha. Gaafa akkoo daa'ima dhalas sana du'a isaanii itti of kennanii oduunis duunee yoo jiraannes jiraanne jedhaniiti jechuudha. Dhugaa waaqa. Yeroo baay'ee hin agartu karaa sooshaal miidiyaanis haa ta'u qullaas haa ta'u yeroo tokko daa'ima kana da'uuf dadhabanii kan lubbuu isaanii darbanii jira. Ammoo jechuudha da'iisuma kana irratti immoo jechuudha daa'imuma sana irraa immoo jechuudha kan lubbuu isaanii darbu hin jira kan daa'ima sana gatanii darban hin jira. Baay'eetu jira jechuudha. Bakka amma kana dubbadhee isinii himuu hin danda'u dhugaa waaqa waanuma dubbadhu na wallaalchise jechuudha. Kanaafuu waan goonuu fi waan raawwannu irratti yeroo aarii jechuudha. Amma feete yoo aarre namatti ulee fudhachuu jecha darbachuu homaa faayidaa hin qabu jechuudha. Yeroo namatti aarree abbaa feetu jechuudha yaa aarre
kan nama aarsu seexanadha waan ta'eef daqiiqaa 20 daqiiqaa 30 ofii kennuun ragaa jechuun baay'ee gaariidha jechuudha. Maal amma akkuma fe'e yoo aaraniyyuu namni lubbuu namaatti baasuudhaaf fiigu sirrii miti. Eessumattuu kun sirrii miti jechuudha. Keessattuu haadha ofii haadha ishee nama dhalte haadha jechuun dhugaa lama namaaf hin dhalattu ammarra irra deebi'een isiin jedha. Lama namaaf hin dhalattu namoonni baay'een hin dogoggoru. Dogoggoruu fi sana immoo dafanii hubatanii irraa hin deebi'an. Dhugaa miidiyaa kana irratti kan haadha namaa arrabsu jira. Dhugaa kana bakka haalumni miidiyaa kanaa baay'ee nama dhiba jechuudha. Miidiyaan takkaa fi yoo beektee itti fayyadamte si fayyaddi. Yoo beekte immoo itti fayyadamne si miiti jechuudha. Akkaataa namni itti fayyadama isaati. Kanan isiniin jechuun jaaladha dhugaa dubbachuuf baay'een gadde jechuudha. Haatimti namaatu haati addunyaa kanarra jirtu hundi isheetu tokkuma jechuudha. Dhugaa haati takkittiidhuma. Haati lama hin jirtu. Baay'ee waan asii dhaga'amee sagalee kana isiniif waraabee viidiyoo kana hojjedha jechuudha. Waaqayyoon lubbuu isaaniif haa maaru. Lubbuu isaanii waaqayyoon haa maaru. Waan biraa wanni jedhan homtuu hin jiru. Garuu seerri Itoophiyaa waan akkanaa kanarratti jabaate baay'ee namatti tola. Dhugaa nama lubbuu namaa baasu. Lubbuun isaa bahuu qaba odoo ta'e jechuudha. Waggoota baay'ee baroota baay'ee hin agarra. Namni lubbuu namaa yoo baase manuma hidhaa itti faradama malee namni lubbuu namaa yoo baase inni isaa du'u hin jedhamu. Ijoollee baay'een hin beektu biyya Arabaa kana keessatti namni lubbuu namaa ajjeese yeroo baay'ee hin dhaga'u garuu argees hin beeku innis xiqqoo du'a itti faradama. Dhugaa namni yoo hate harka irraa cita biyya Arabootaa kana keessatti jechuudha. Keenya garuu seerri akkasii miti. Kanaafuu akkoo namni kan malu balleessu. Kanaaf akkoo namni kan wal miidhu jechuudha. Kanaaf waaqayyoon biyya keenyaaf nagaa haa godhu. Yaanni ani irra qabadhe dhihaadhe suma kana waaqayyo zarmaaf zartii namaa sitti fidini